Kilahaa Jaanjiroo Jaamutti masjiida gubuun nama tokko kan ajjeesan yoo ta'u namoonni hedduun madaa'anii jiran jee. Bulchiinsi naannoo Amaaraa Faannoo Poolisii humna addaa fi milishaa hidhachiisuudhaan bifa qindaa'een qonnaan bultoota Wallootti duulchisaa akka jiru irra deddeebiin jiraattonni himataa turan. Oduma wal qabateen kamisa dabre godina Oromoo Wallootti haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa fi Affaar raawwataa jiraniin lubbuun namoota hedduu kan dabre ta'uu jiraattonni himan. Waraana kallattiiwwan sadiin hidhattoonni naannoo Affaar humna addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni Faannoo waliin ta'uun hawaasa Oromoo Walloo irratti weerara cimaa gaggeessaa jiraachuu Oromiyaa 11 jiraattota dubbisuun mirkaneeffatee jira. Lolli kallattii garaagaraatiin humna naannoo Affaarii fi mootummaa naannoo Amaaraa humna Faannoo jaamu dabalatee gaggeeffame kun aanaa baateetitti torbee dabre irraa kaasee bifa addaatiin cimee jiraachuu oduu keenya gaafa ebla 20 takkaa keessatti gabaasnee turre. Jiraataan gara seenuti odeeffanne haala jiraattonni nagaya aanaa fi gandoota garaagaraa keessatti ittiin ajjeefaman tokko tokkoon ibsuuf yaalee ture. Oduma wal fakkaatuun torban kana keessa godina Shaabaa aanaa Boosat ganda Qaawaa Haraa Merqasaa magaalaa Boolee keessatti waraanni mootummaa naannichatti bobbaase guyyoota 3 walitti dhaabuun uummata nagaa irratti waraana banaa kan turan yoo ta'u waraana qaamolee mootummaan uummata nagaa irratti baname kanaan namoonni 8 ajjeefamuu jiraataan Oromiyaa 11 dubbise ibsee ture. Lolli mootummaa biyyattiin Oromoo irratti baname kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yookiin sakatta'uu jedhuun kan jalqabame ta'us garuu amma namoota nagaa fi namoota rakkina fayyaa sammuu qaban dabalatee badii tokkoon malee dhukaasa itti banuun lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa akka jiran oduu keenya gaafa ebla 22tiin gabaasnee turre. Gaafa ebla 20 magaalaa Boolee naannawa Nuuraa Heeraa Jaamu keessatti waraanni mootummaa akkuma meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatee magaalicha seeneen namoota nagaa 5 bakka tokkotti ajjeesuun himamee ture. Namoota 5 waraana Abiyyi Ahmadiin ajjeefamuun boolla tokko keessatti awwaalaman keessaa tokko dargaggoo Kadir Hussein kan jedhamuu fi inni kaan Irkoo Sabaa yoo ta'u maqaalee namoota kaanii sababa haalli nageenyaa naannicha jiru akka malee ulfaataa ta'eef namoota hafan maqaa isaanii mirkaneeffachuu akka hin dandeenyes jiraataan dubbisne kun nuuf ibsee ture. Torbee keenya gama biraatiin kamisa dabre Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Ginda biratti ganda Doggoomaa Kibbitti haleellaa qilleensarraa uummata nagaa irratti xiyyeeffatee raawwatamuu jiraattonni himatan. Gaafa ebla 20 takka haleellaan diroonii kun raawwatamuun dura heelikooptarii waraanaa naannicha marsaa turuu kan himan maddeen gara galgalaa ganda Doggoomaa Kibbii Jaamutti yeroo lama haleellaan diroonii raawwatamuu oduu keenya gaafa ebla 23tiin gabaasnee turre. Haleellaa kanaan guututti uummanni nagayaa miidhamuu fi yoo xiqqaate lubbuun namoota 15 dabruu horii fi midhaan dabalatee qe'ee fi qabeenyi hawaasaa manca'uu ibsanii turan. Oduu keenya torbaanii gama biraatiin dhalattoonni Oromoo kanneen naannoo Somaalee irraa waggoota 4 dura buqqaanii godina addaa naannoo Finfinnee qubsiifaman rakkinni beelaa isaan ji'ootaaf qaamolee dhimmi ilaallatutti iyyachaa turan ammallee furmaata osoo hin argatin haala hammaataa keessa jirra jedhan. Jiraattota bulchiinsa godinichaa Burraayyuu fi Sabbataa qubsiifaman keessaa kanneen bilbilaan dubbifne akka nuuf ibsanitti haala amma keessa jirru kana yoo dagatamne lubbuun jiraachuun keenya waan akka malee nu yaaddeessuu jiru. Lammiileen kun akka ibsanitti eega qabeenya keenya saamamuun naannoo Somaalee irraa buqqoon godina addaa naannoo Finfinnee qubsiifamnee kaasee hojii dhaabbataa akka argannuuf irra deddeebiin qaamolee dhimmi ilaallatu gaafachaa akka turan ibsanii turan. Haa ta'u malee iyyanni keenya san bakka waan dhabeef hanga waggaa 2tti eeggattummaa jalatti kufuun beelaan dararamaa turre jedhan. Xiqqaatus waggaa 2f gargaarsi karaa mootummaa fi hawaasa Oromootiin godhamaa fi kan ture ta'ullee akkasuma waggaa 2 oliif mootummaan deeggarsanuuf godhu osoo hin taane rakkoo garaagaraa kan akka nuti bakka amma jiraachaa jirru kana deemnuuf nurratti raawwatamaa ture iyyannus bootaanuuf kan nu hin dandeenye jechuu isaanii oduu keenya gaafa ebla 20 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Boorana aanaa Taltalleetti viidiyoon namoonni bakka sangaa bu'anii gindii harkisu wayita lafa qotan agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture ijoo dubbii torbaan kanaa ture. Taatee hin baratamne kana namoonni kaan wayita dinqisiifatan kaan ammoo isaaniif gadduun miidiyaalee hawaasaa akka Facebook irratti ibsanii turan. Viidiyoo san irratti namoonni 2 yookiin 3 ta'anii bakka qotiyyoo bu'uun wayita gindii harkisantu mul'ata ture. Dargaggoon suuraa kana kaafame BBCtti akka himetti aanaa Taltallee ganda Bilee Daandiitti viidiyoo san namoota karaa deemutu arkeen waraabee miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisee jee. Sangaa ittiin qotan dhabuurraa kan ka'e bakka sangaa bu'anii hiriyoota isaanii waliin qonnaaf akka ka'e dargaggoon kun dubbatee ture. Oduu keenya torbaanii gama biraatiin naannoo Tigraayitti daa'imman beelaan du'aa jiraachuun ibsame. Biiroon fayyaa naannoo Tigraay qorannoo gaggeesseen daa'imman 1,900 ta'an sababa hanqina nyaataa madaalawaan kan du'aa jiran yoo ta'u ummata naannichaa miliyoona 5.5 keessaa 90 gargaarsa kan barbaadan ta'uun ibsame. Bara dabree ji'a waxabajjii irraa hanga eblaa jidduutti dhaabbilee fayyaa naannichaan kan galmaa'ee lakkoofsi du'uu daa'immanii kaaba Tigraay kan hidhattoota naannoo Amaaraatiin to'atamee jiru qoranicha keessatti kan hin hammatamin ta'uu ibsan.
Ogeessi fayyaa qorannoo kana keessatti hirmaate tokko akka jeetti baay'inni daa'imman sababa hanqina nyaataa madaalawaan du'anii kanaa ol akka ta'u dubbachuu maatiin baay'een sababa rakkoo geejjibaa fi daa'imman dhaabbilee fayyaatti geessuun rakkataa jiraachuus dubbata. Dhaabbanni deeggarsa mootummaa Ameerikaa USAID'n deeggarsa kennamu waraana kaaba Itoophiyaatti itti fufee fi rakkoo isa hordofee mudateef akkasumas lammiilee rakkoo keessatti argamaniif kan ta'u doolaara miliyoona 313 arjoomuu beeksise. Ibsa dhaabbatichi kamisa baasee waraana naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti raawwatame lammiilee miliyoona 9 waan deeggarsa namoomaa gaatee hin arganneef rakkoo hanqina nyaataa cimaaf saaxilamanii jiru. Kanneen miliyoona 2 ta'an ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif jee. Keessattuu Tigraayitti jiraattonni harka 90 ta'an deeggarsa akka eeggatan dhaabbatichi himee ture. Affaar, Amaaraa fi Tigraayitti walumaa galatti lammiileen miliyoonni 1 hanga waxabajjiitti deeggarsa tattamaa yoo argatan malee beela cimaaf saaxilamuu akka danda'an duraan ragaa kennuu dhaabbatichi yaadatee jira. Oduu keenya torbaanii biyya alaatiin pirezidaantii Yuukireen qubsumaa 934 kan ammaan dura loltoota Raashiyaatiin qabaman bilisoomsuu hime. Pirezidaantii Yuukireen guyyaa roobii ibsa laataniin qubsumaa 934 kan loltoota Raashiyaatiin to'atamanii turan bilisoomsuu yeroo ammaa iddoowwan kun suuta suutaan gara haala idilee isaatti deebi'aa jiraachuu himan. Itti dabaluunis mootummaa Yuukireen adeemsaan tajaajila yaala barnootaa fi eegdota hawaasaa deebisee diriirsaa jira jee.